Abbaarraa fuutan beeka. Stop. Kalas. Hingaha. Stop ergaa bakka dinne didaa warra jala jirtan walii galata shamarran biyyaan bana naggeeffata. Stop ergaa dinne didaa ol bahee raajota iimoo gubbaarratti waa hima viidiyoo waliin. Hina hobsa. Diinaa waliin jedhama dhaggeeffata diinaa waliin jedhama. Waldaan qabdu namichoo maal fuutas gubbaarra? Waldaan qabdu hin qabdu waldaa maal fuuta iimoo arra sanbata? Diinaa Maal fuutas nama waaqayyo waldaa paastee lammaafaa keessa jirti. Annan beeka waldaa paastee lammaafaa. maal fuuta waldaarra? Maal fuuta wal iimoorra? Nan qabaadhaan immoo ishii nan qabaa. Waldaa kana keessa jirti. Nan qabaadhi sanaa waaqayyo isin waaqayyo Koi. Zimmer warqa. Isa dhaggeeffata. Hawwi maayikii qabata. Obboleessa. Zimmer warqa. Nagaan siifaa ta'u. Nagaatti biraan barbaadu sumaaf haa ta'u nagaan Eeshi dhagaan siifaa ta'u immoo. jette Dhagaan seexanaa siifaa ta'u. Dhagaan siifaa ta'u immoo. Edda nagaan barbaanne. Warra guyyaa sanbataati. Guyyaa tajaajiltoonni waldaa kiristaanaa keessatti wangeela barsiisanidha. Ati bitamtee dhufte moo dibamtee dhufte as gubbaa bartuu moo hattuudha maal fuutas gubbaarraa guyyaa sanbataa kan waldaa kiristaanaa keessa dhiiste as gubbaarraa macca maallaqaa raajii soobaa raajjooti. maallaqa sin gaafadhe moo si gaafadheera kana bichaan deebisi. Maal fuuta as gubbaarraa maal fuuta guyyaa sanbataa hin ga'uunni guyyaa kaan hin tajaajiltu ijoollee walaa tajaajilani maal fuuta as gubbaarraa akka waldaan qabne ibsa as gubbaarraa. Tajaajila dhaggeeffadhu waldaa qabaa bitamtee moo waldaa qabaa gubbaarratti. ani dibamee nu waaqanna waan Dilbeessa kun dhaggeeffadhu raajii tamani raajii dhattee as gubbaarratti piroopeetii moggaafattee raajii kuni raajii otoo hin taane baajiidha. Ati xiksiidhaaf dhufte otoo hin taane xibsiidhaaf dhufte. Kana qabbu lafa qabbu. Dhugumaan immoo waaqayyo irraa fuutee raajiyaaf tajaajila taanaan waldaan kiristaanaa soba kee dhugaa dubbachuu kee qoranii si haalaalanii gali waldaa kiristaanaa keessatti tajaajili. Online irraa shamarran biyyaan baa warra kaayyoo baate hina cababbarii hin sobiin sobuu yakka. Hin gaafatamta fuula waaqayyoo fuulduratti. kan biraa qabda. Maal biloogna goota? Sagalee waaqayyoon dhaggeeffachuu dhufe maal biloogna goota? Kan maali biloogna goota? Anoo bilooksi dhaggeeffadhu qaati. Dhaggeeffadhu ijoolleen jala jiranitu bilooksi gochuu danda'ani bilooksiin goone siin biloog gochuu miti amma xurii keessaattuu sin laalu nafaana kan jiru sifaana kan jirus waaqa ati diinaa ol taate tajaajilaan akkasiin jedhu. Tajaajilaan akkasiin jedhu xurii keessaan jedhu tajaajilaadha. Maal raajaa jirtu tajaajila maali? Ammas dogoggortan ikkoo. gadaate fuula waaqayyotti dhiyaanna lamaan keenya birri yeroon kadhadhu na dhageesse moo maaltu argitee raajii godhuune kana bichaan atti baasitti raajii Uumama boqonnaa 12 lakkoofsa 3 dhaqii dubbifadhu. Maal akka jedhu Kan dubbifadha sa'iiti. nama abaaree eebbiseedha. Xurii keessaa jechuun maal jechuudha? si abaaraan jiru beeyani Xurii si keessaa jechuun maal sodaadhuun jechuudha? Xurii keessaa nama waaqayyoodha. Maaf sodaatta sila nama foonii? si aaraan jiru cabii gogi siin jennu situ mana koo dhufe malee ani mana kee dhufe situ na barbaadee dhufe malee ani si barbaadee dhufne dhagaa jirta Nin sobda ijaa sobduufan si barbaada dhufe. Ijaa sobduufan si barbaada dhufe. Maa bochuu warri emoojii balabbalfame. maal ageesse Dhiiga boossa. maal argite amma maal argite eeyyee Hoolota keessa jiru tajaajilaan dibamee hin baane waldaa hoolotaa keessa maa sobda. Hoolota keessatti tajaajiltoota qaxalee kan ayyaanni waaqayyo wajjin hojjetu. Raajotannaan, paastarootannaan, piroopeetota jennan waldaa hoolotaa keessatti dhaqiitti ilaali. Waldaa biyya kee keessa namni dibamee ba'e hin jiru. Akka waaqayyo ittiin hin ati waldaa hoolotaa dhaabatte moo waan awwaala qaba jettee hin somne kan. Hin somne dhaaqi feesbuuk irra laali si gadhiisee hin somne. Facebook irra si gadhiisee bahe dhaqi ilaali. maal jedhe isa laaluun danda'ani amma xurii keessaatti dhagaa hin dhaggeeffadhu waldaa hoolotaa dhaabatte mooti Ati bakka ati raajiin kee immoo irratti tokkoffatee tajaajiltoota warra hoolotaa qeeqxati. Magaalaa hoolotaa qeeqxa. Dibameen baane situ immoo irratti dibamee bahe. Isaan dibamanii baanii waldaa kiristaanaa keessaa guyyaa sanbataa maqaa tajaajilu. hoolotaan oolii ani obboleessaa hoolotaa yoo dhaabatte Bitamtee tas gubbaarra tajaajilaa jirta. Gali waldaa kiristaanaa keessa tajaajila. Maal fuutas gubbaarra?
Kasaatiin qaqqabdu waldaa kiristaanaa gaafa baate. Ijoolleen walaa tajaajilan ammasitti. Sitti medheemamma. Hin qabdu kaa waldaa tokko baatte yoo na waldaa ifatu. Arrabas maam. Hin qabdu kaa waldaa qabaatte koober yakka wayii yakkitee adabbisitti kennaan fiigdee adabbicha ofitti fudhattee adabbii kee fixattee waldaa kiristaanaa keessatti deebuu dhiisteetu kan waldaa kiristaanaa diddee dhuftee as gubbaarraa ijoollee gowwoomsitaati. Hin nyaattu biyyoo nyaattu malee. Hin udheen hin qabaatu. Laayisensii mataa koo siin maxxansaa waldaa keenya kolontina kolideriin nu jalaa diige abbaa barbaadde gaafachuu dandeessa. Finfinnee Shiroo Meedaa. Kolideriin sin jalaa diignaan ol baate. Dhageeffadhu waldaa Inxooxxoo waldaa Makaanaa Yesuus otoo gaafachuu dhageeffadhu waldaa Inxooxxoo Makaanaa Yesuus gaafachuu dandeessa. Muluu Wangeelii Shiroo Meedaa gaafachuu dandeessa. Seenaa koo barbaaddennaan lafan jiru faana sitti hima. Shiroo Meedaa addabaabaayii irra waldaan na jalaa diigame waldaa soorata lubbuuti. Abbaa barbaadde gaafachuu dandeessa. Kanaaf waldaa yoo ta'e immoo hundeeffaan jira ammayyuu eessatti dirreetti koottuutiin afaan waaqeffachuu dandeessa. Maqaa koo fuutee maxxansitee ani si gadi buusuuf moo maal waldaa ijaartareeti bortii kee ijaaruudhaaf malee. Waldaa ijaaruudhaaf bortii kanaaf gali waldaa kiristaanaa tajaajila jalaa diigame maal fuutaree waldaan naannoo keessatti tajaajilamtu. Diinaa ol dhugaa rabbi qurxii isaatti nu himame dhugaa waaqa jiraata. Ani har'aan guyyaa meeqaffaa seeri sagantaa kana jechuudha. Amma immoo goddanyaa koo simboo seentee turte gini raajii sobaatti raajii maaliif akka jiru dubartoonni asirra jiran immoo nuuf ta'eera maaliif. Anis akkuma keessanii nan tajaajila barbaadan dhugaan fuula waaqayyooti. Kunoo ijoolleen as keessa na beekan meeqa isaaniitu jiru. Nan qaba waldaa. Raajii sobaa dhiisa kadhadha akkasumatti bakka hallaqe raajii sobaa sobina. Abbaarraa fuutan beeka stop kalas hingaha. Stop ergaa bakka dinne didaa warra jala jirtan walii shamarran biyyaan bara naggeeffata. Ofii keessanii tajaajila wal tajaajila kadhadhaa. Garuu raajota soobduas gubbaarratti ba'anii singoowwan bahe irraa of eeggadhaa. Ofii keessanii tajaajila wal tajaajilama. Stop. Daftanii rimuuf nama gootu maaliif rimuuf nama gootu osoo dhugaadhaaf raajju ta'ee rimuufiin maalii dhufe diinaa ol jettu dhugaadhaaf dhaabbatu tolee diinaa ol dhugaadhaaf dhaabbatu simboo maaliif bilooktan amma simboo bilooktanii jirtu maaliif bilooktan diinaa oloo dhufna amma bilooktan bukoo keessan beektuuf malee dursa dhugaadhaaf dhaabbadhu ishee. Yeroo isheen biyya laancee jettee natti raaji jettu dursa raajummaa sana otoo raajiin siin kadhadha garuu jedhamee kadhatamee ka'ee yoo waaqayyo waa dubbate immoo aabiin sobdaati biyya raajirta jechuu iyyuu hin dandeessi. Takkaan dhaggeeffadhu shatti lakkoofsa lama. Ati biyya alaa jirta hin sobdan tanaa jechuu hin danda'u raajummaa dhugaa raaja'u. Anumadha bilookii na godha bilookii maaf na godha. Bilookii maaf na godha. Dursa raajummaa isaa dabbaafatu. Onlaayinii jala infinna qilleensa bubbee dhaloota bubbee. Jala fi. Na dhaggeeffatu shee lakkoofsa lamarraan jedhu. Siifan immoo dhugaa ishee deebi'u. Raajota sobduu qaanessuun itti fufeera. Kana booda jala teenyee waraabna. Ol baanet irratti dubbanna. Gaafasaan raajii sobaa raajan. Koppiliinki riippoostii godha. Qabsoo wangeelaati. Waldaa lafarraa beekne isa qilleensa irraan beeku. Nagaan nuu tura. Ulfaadhaa isin jaalan. Uummata qaalii.